جو نجان صفة كم جرت نديسو ما تدمني أتونو من إيسا غافن جرو نديس لكي جو تام سنودا من مودين قد تام سنودا من أف دمك ada كيف نمي ولي يا غافين براو هاي ملكا والقبتي لقيتي جرا ملكا بليون ولينجل لما لساني بليون توكو بليون لم بليون دي دمر راكبا نيجان يور راكبا تنفولاتي ميسيس سمكي سبي واب ساجين ملني جوار محمد خا موتومان توبيا موتومان أبيكا بادي راته فولي دمما کا نگا ساتھی کی اب تامو لگ موتی باکن هيا ما كنا جرقين فرمو ما عرب سوبين هذا ورتو في جولي دا باي غلطومي جوي ulfaad galatoomii dhuguma abtaamuun maallaqi isa barbaachisaa istiidiyoo isaa kana waattiin guuttachuu qabaa waggaa hedduuf nama wal beennu waggaa hedduuf na beetta gargaarsa kamiinis hojjechaa akka hin jiraanne hin beetta kanaaf maallaqatu isa barbaachisa jettee na hawwite yoo ta'ee fi ulfaad waan gaarii akka na hawwitee fi waaqayyoo waan gaarii siif hawwu maallaqi ati maqaa dha'aa jirtu kunis biliyoonii 4-5 waan jedhamee fi orichis guddaadha bakka lamatti anaaf dammaqeedhaan waddaan bee baay'inatti guddatan maallaqa guddaa mana goosotas hin barbaadu maallaquma xiqqoo istiidiyoo kootiif waattiin godhadhuuf ittiin waajiraadhu yoo naa kenname mootummaan horii sakaan immoo koriidar lamaatii magaalaa beekiif koboriif akkanaa olsisan kabajaa guddaan isin gaafachuu barbaada garuu bakka afaan amaariffaa dubbatte sanatti waan ati itti gargaaramte natti hin tolle jecha akkasii sirraa neenne annama nama arrabsuus miti annama nama xiqqeessuus miti bara ati qabsoo oromootti dhufterraa kaastee yaadatte yoo ta'e bamancaa angatachoon gaafatettu warri ollaa keenyaa kun sitti bobba'aa turanii televiziyoonii Oromiyaa magaalaa Torontoo irratti nama jalqaba gadi ba'ee sagalee siif ta'aa turedha. Sana boodas waan baay'ee irratti sagalee siif ta'an ture. Mana hidhaa sii jirus yeroo Oromoo Farestii sanas yeroo sitti bobba'aa turan fuuldura dhaabbatee akkuma har'a haqa keetiifis waan an sirraan jaallanne dubbadhus yommuu sii dubbachaan ture. Guyyaa tokko immoo maallaqa naa laattee hin beektu maallaqaanis sagalee sii ta'e hin beektu. Har'a sana akkuma kana har'as gaafan biyya keessa taa'ee waan arganne kunuunfachuu qabna jedhee hidda mormaa kaasee iyyu kana mootummaan waa naa kennee miti. Saantima naa kennanii miti. Kaameeraa fuula koo dura jiru kana maayikii na fuuldura jiru kana mootummaan naa bitee miti. Akka itti kadhatanis hin beeku. Utuu naa godhanii nan gammada garuu naan goone. Kanas akka isaan naa godhaniifis immoo miti. Jireenya koo keessatti waan sadiifin arrabsamaa ture. Dur adda bilisummaa Oromoo Shanee jedhameen arrabsamaa ture. Buchullaa Jawaar jedhameen arrabsamaa ture. Har'a immoo Biltsiginnaa jedhameen arrabsama. Waan an beekee itti gale tokkoof gaafa arrabsamu nan gammada. Namni waan barbaade haa jedhu an dhugaa jirtu waan natti fakkaate gaafa ati miidhamtes siifis sagaleen ta'a. Waan ati dubbattu immoo gaafa natti hin tolles lakkii natti hin tolleen jedha. Kana maallaqaaf hin dubbadha miti. Kana maallaqaaf hin haasa'a miti. Guyyaa tokko namni maallaqaan na bitee hin beeku. Silaa utuu maallaqaan nama bituu ta'e si'i kan maallaqaan na bitu. Silaa si'i kan maallaqa naa kennuu qabu. Sagalee baay'een sii ta'eef hin beekta. Eenyuun na ergees nama akka hin dubbanne hin beekta. Eenyuun na ergatan hammuu koo duwwaattaman hin dubbadha. Abbaan fedhe hangaa ta'u abbaa qabeenyaa ta'u abbaa siyaasaa ta'u namni tokko ittiin dhaqiiti kana dubbadhu naan jedhee waan dubbadhu. Waan natti fakkaateen dubbadha. Ergamee miti bitamee miti maallaqi na barbaachisa na barbaachisa mootummaa akka itti kadhatanis hin beekan eenyuun akka namaa kennu hin beeku naallaan immoo natti kunu ergan biyya keessa dhufe waggaa tokko miidiyaa irra jira kana si barbaachisa jedhee mootummaan saantima tokko naa kennee miti wanti ija kootiin ilaalaa jirutu garuu waan guddaadha rakkina koo keessa kootti baattadheen hojjedha gaafan fuuldura dhufee kolfu waan hundumaan naa guutee wayyaa adii uffadhee gaafan dhufee jedhu waan hundumaan waan guute fakkaata garuu anaaf rabbi duwwaatu beeka. jechoota itti fayyadamte sanatti garuu baay'een sitti qaanfadde dhageeffadhu. እውነትም የኔ ገንዘብ መንግስት ያለው ካለ ብድግ አድርጎ የእነሱ ካድሬዎች አሉ አሁን ኢንተርኔት ላይ የሚሳደቡ ለእነሱ ያከፋፍልላቸው ፈቃድ ሰጥቻለሁ ፈርም ያለው baay'ee galatoomi gaajawwee afaan oromootiin maallaqa koo mootummaan qabe jiraateennan kaadiroota saabtaamuu lamuuf dammaqaaf addaana kennan jette afaan amaariffaatiin immoo lannasuu kaadiree sooshaal miidiyaa ላይ ስሳደቡ የሚውሉ ነው jette wantan hojjedhu uummata oromoo duraan no kan uummata oromoo dura jira duris gaafan biyya alaa ture mootummaa kana qeeqaa tures har'as gaafan gara biyyaa dhufe immoo waan argurraa dubbadhu waan qeequsi nama rabseen beeku nama xiqqeesseen beeku ani hojii koo miti nama rabsuun warra nama arrabsaniif iyyuu nan gadda amantaan koos akka nama arrabsu naan iyyamu guddinni koos akka nama arrabsu naan iyyamu maatiin keessatti guddadhe maatii guddaadha maatii akka nama arrabsee guddadhu na goru miti
eenyuun arrabsuuf as hin jiru eenyuun xiqqeessuufis hin jiru yaadan mormaa yaadan deeggara kanaaf yaa obboleessa koo galatoomi maaliif waan baay'ee haasa'uu hin barbaadu waan baay'ee illee dubbachuu hin barbaadu akkuma eengadda siin jedhe kana waan kanaan dura nuun jette kana barcuma jalatti tiksan nuun jette kana barcumicha jalatti waliin haqabnu wal balaaleffatanii mana alagaa wal geessuun alagaa guusa walirratti waammachuun gatii tokko hin qabu nuti obbolaadha nuti dhiiga tokko saba tokko mootummaa keessa hanqinni jira hanqinni jira mootummaa keessa warri uummata keenya miidhan jiru jiru yoo itti sinne mootummaatti yoo mootummaa wajjin taane warra akkasii balaaleffanne mootummaan keenya kun qulqullaa'ee akka deemu gochuu dandeenya akkaataa amma deemamaa jiru kanatti guusa alagaa waammanne maqaa wal arrabsaa wal xiqqeessaa oolu eessa ga'uu hin dandeenyu istaandardiin kana booddee biyyatti bulchan ol fannifamee jira kanaaf sadarkaan ammatti wal arrabsanii aangoo wal harkaa fudhatan sun akka bara wayyaanee sana salphaan ta'u biyya keessa jirraa olii gad deddeebine akkati nuun jette Adaamaadhumaa fi Finfinneedhaaf Dirree Dhawaa duwwaa miti Wallagga Gola Alfanuu keessas deemee argeera Harargee keessas bakka baay'ee deemee argeera Harsii keessas deemee argeera Baalee baay'inaan dhaquu baadhee bakka 2-3 dhaqee argeera Kinoo Jimma keessas dhaqee argeera akka sabara mootummaa wayyaanee sanaa miti har'a Oromoo baay'eetu jira kan mootummaa kana mootummaa koo jedhee ofitti fudhatee jiru kanaaf akka bara sanaa sana laafaan ta'u wal dhageettiidhumaan yoo dandeesse yaa obboleessa koo Keeniyaatti hin deebite yoo ta'e Jeneraal Baacaa wajjin achumatti ambaasaadara isaanii wajjin haasaa mari'adha nagaa buusaa qeetti galaa maanguddoo qabna jaarsa qabna nagaa buusaa kanuman jechuu barbaada